Jarana majaa maal bineensa? Majaansi waslaaticha. Daqiiqaan keessan xumuramaa jira. Daqiiqaan keessan xumuramaa jira. Aziizan ammas aangoo ofiitirra jirti. Zanaa jettee, fataa jettee, osoo namni takka maqaa isiin kaasin haala isin argaa jirtan kanaan ooluma jirti jechuudha. Amma daqiiqaa isinii lakkaa. Takkaa hanga 10 lakkaa. Takkaa hanga 10 lakkaa. Sheeritti naa godha. Sheer ittiin godhama. Tokko. Lama. Dorgomaa yoo argatte sheeritti sii goona. 2. 3. Isaa kan jirta ammas asuma keessa jirta? 3. 4. 5. 6. Ay miskiinticha. 7. Isaa asuma jirta ammas? Lubbuun jira. Isaa an sadaffaa dabar. Injirta jira. Sagalee kee. Jira. Rabbi jedhime. Ana leencichi jira. Fatiyyeen qabxii dabalataa argattee jirti. Hello. I love you. Usibba. Tun anuma dhungata ardi isa Maal fakkeessite. dhungoon qiyaamaan subhaan Allah. Abbicha faaraa fi. 8 irra jira 8. Nu qaqqabaa. Zam jedhee isu ati yaaduu gatanii fi Sagalii sadii lakkaa'ee 10 jennaan haala hamaa keessa jirtan. Namni lama Siiduunaa fi Yaassin. 9 tokko. Diyaa nu qaqqaba. 9 tokko. 9 2. 9 dadhabdanii jirtu. 9 2. 9 3. One chance please. 9 3. 10 jedhee jira. 10 jedhee jira. Haala amma isin argitan kanatti dorgomaan keessan jala kana taa'ee waan eegaa jiruuf yaa cufi dhufee nazuuqii cuf argeetti cufuu fi hin dandeetta. Yaassinii fi Siiduunaan tapha nekistii seentanii musinnaan mana kana keessa hin jiru giifti duree koo nagaatti. Musinnaan hin hojjetu. Isa musinnaa is no. wallahi policy ko I am respect. I miss you sin jaalladha. Musinnaan mana kanatti seeraan ala. Isin Kanaan akkuma itti fufetti jira waan ofiitti. Maal itti dura puush nan godhi maal gochaa ol galte meeti. dhageeffadha amma. Maal gochuu Bakka mootii mana kanaa daqiiqaa takka takka naa kenni kan gisee daqiiqaa lama naa kenni. Amma hundi keessan duwwara jirta. Leenca gadhiisa jedheetiin barii kaardiin kee dasnaan argatte 24 haa. Eegalee jira. Eegalee jira mi'oota ragaa dhufiran qabdu yoo fira qabaatte firri kee bakka reedii kana si kaa'ee ana achi na darba jechuudha. Hundi keessan eenyu qabxii jalqaba argata kan jedhu eegaa jira. Qabxii jalqaba eenyutu argata kan jedhu Aziizalleen amma gadi buutee jirti. Waan ofillee dhufte, Fatiin dhufte, Diyaan dhufte, Isaaq dhufe duwwaa irra jirta. Namni qabxii hin argannee fi sadaffaa hanga tokkoffaan baane daawwan ta'e namni qabxii tokko hanga 3 ba'e asitti hafa jechuudha. Bakka kootti deebi'ee jira. Bakka keetti deebi'ee jettan. Duwwaan duwwaa baadoon baadoo. Mootii mana kanaa kan taate Aziizan firri isii miliqee hirribni qabee jira. Jabaadhu riba keetti fufi. Allahu akbar. Allahu akbar hafuura nukuti. Hin dhokanne jedhanii hin jirra. Hin dhokanne malee hin jirra. Aziizan kolfuun amma ka iskiriinii guutuu zannattee
subhaana wa ta'ala majattiin dhuguma mootii fakkaatti lukaa qaba giiftarrisi Isaaq Zeenuu amma kaa bakka malaaxaa taatan hooqatu haati faaxee amma kaa duwwarra taa'u fatiyaan poolisiin isii miliquun amma kaa diyaan har'a piriinsis jedha laal harka kennachuudha war kun kennadhe harka ganaa qiyaamaa biraa yoo argite piriinsisii biratti waan biraa jetta. ይገባታል። እንተ አፊፍ ጊፍት ዱሬ ኬኛ በቃ አምነናል። Ammank namni amane wajjin dorgomu gadi bu'ee jala taa'ee yes okay minaamin jedha. Fatiyaan dhiibba shan qixa silaa ammaa kana darbaa wajji jara tana dafee onnoo hidhaaga kana darbani. Ana to aangoo qaba jallachuu. I miss you too. Thank you. Very, very nice. Mwah. Poolisiin kee dhuguma humna qabaani nama salphaa wayisee dhugaa dubbachuudhaaf. Allahu akbar. Qoy miti qoy dorgommiin nama lama gidduutti jabaateera. Yaa Zibalaate. Rabbi nu yaadadhu. Yaa Rabbi nu Jaatanii yaadadhu. shan irratti ishee godhee. Haati baatee waan jettu. Dorgommii nama jahaat. Kootu deebii kuma keessa qabdani. Thank you. Mwah. Love you. Laa hulaa walaa quwwatan. Moobaayilii arrabaan waan lakulu akkatti fageessaa kulu akkatti tola. Garmaa mutola yoo mana hidhaa oola fatiyyaa mukunin tasaanfatamaa re. Kanaanis saaffattaaree. Wallahi sapata. Wallahi sapata. Kiisingi bashanii sadii fitimee ama kuma lamaan haa dorgamu poolisiin kan kee dhugama si eega. Gadi buusii yacha abboo. Maaliif gadi bu'a rakka? Sirkaara gammataan humnaatiin. Silent. Adabbii qabamanni kullaan dhibba shan yoo dubbattan. Silent irra gala. Waslaattoch. Silent irra gala. Namni takka maqaa pirinsisii ani waan asaaf musinnaan naa kafalame mala domsinnaan kafalame. Silent irra dingalcha. Princess. Please talk with me. Na wajjin dubbadhu xiqqoo anillee waardiyaa keeti. Haala amma isin argitaniin Aziizan koomaa lamaan tokkoffaa. Fatiyyeen koomaa tokkoon lammaffaa. Walaa Isaaq, walaa Diyaa, walaa waan ofii. Kuloo musinnaa laa. Namni takka kilmaa takka hin godhina. Namni tokko. Inni akkatti mataa keessa dhahee as keessaa gadi isin darba. Namni tokko dubbattanii. Maaliif? Musinnaan ni jira. Musinnaa osoo hin ta'in. Yaa zabanyaa kiyya waan kadhiteef galatoomedhi. Oo Diyaanis dhibba tokko argattee sadaffaa qabattee jirti. Haala kanaan haati faaxee fi Isaaq wal qabatanii wakii kararra deddeemuu hedan jechuudha. Dirqamni Yes, akkasuma. yes. Kami ka yes jedhu haadha baatee hin ta'ee fi bar dubbiin kiyya kun sii ta'e. Yes, adeemtu yes. Rakkattuun kun maal fira qabdisiisa? Dhalli isatti fira humna qabu hin qabdu. Waslaattaa qabxii kuma tokkoon si caalanii. Wallaahi nin qaba beekaa callisee wallaahi nin qaba. Habiibi. Habiibti afaan qabadhu jedhu sifirri kan kee akka Aziizaa kanatti ol si haa baasu. Don't talk too much. Wallaahi na baasa rakkattuun lamman. No. Silent everybody. Without Aziza, everybody be silent. Shut your mouth. Don't qoro ullaa jedhe. Daqiiqaan keessan dhumee jira. Azizan tokkoffaa, Fatiin lammaffaa, Diyaan sadaffaa, Isaaqii fi haati faaxee afuraffaa, Isaaq shanaffaa. Hoyinii lamaa tanaan arganne Isaaq. Tokko. Qoy. Daqiiqaa tokkoo fi sorry. Daqiiqaa tokko isinaaf musinnaan sirrii miti. Daqiiqaa tokkotu isinaaf. Daqiiqaa tokko isinaaf. Yoo amma haala kanaan deemtan dorgomtoota taargeettii qofa galchee as keessaa gad isin darcaasa. Daqiiqaa 39 yoo jedhu lakkaa'uu eegala. Aziizan 2000 xiree gootee taa'aa jirti. Gootee taa'aa jirti. Tokko. Diyaan 100 qofaan hafuu dandeetta jirti. Lama. Sadi. Afur. Bineensa naa ergaadha wannoon Isaaq. Majjaa naa ergaa. Majaa moo majjaa jettanii? Majaa. Waraabessa naa ergaa. Waraabessi giiftii keessa hin jiru obboleessoo. Waraabessi as keessa hin jiru.
afur. Allah haadha faaxee koo እንዴት እዚህ ውስጥ ትቀራለሽ? የኔ haadha faaxee haadha nugusa teena takaayiroo waan jedhu fakkaata gurbaan ergaa wayii dabarsa doolaarri kuni meeqarra jira jiran giiftiin ammaa kun baay'ee leencanatti fakkaate na assaassa. Jaha jaha torba abbaa warraa Allahu akbar kiu jenne ka sadee abbaa warraa dubartii sadee kiu jenne qabxii nu jalaa bade sadee sagal haala kanaan Aziizan 2001 Fatiin 1000 lammaffaa haati faaxee 500 sadaffaa Diyaan 100 afraffaa Isaaq Duwwaan 5ffaa haala kanaan Isaaqiif Diyaa bu'aa jira sagal gisee sadii lakkaa'ee 10 jennaan gadi buutan namni lama sagal tokko sagal tokko sagal lama sagal lama sagal sadi sagal sadi kudhan kudhan እየዘፈንክ ውረድ ጓደኛዬ ዘፈንሽን እየዘፈንሽ ዲያቆ አትሌ ስር በሳቅ dhaggeeffadhu jala kana taa'eeti mana kanatti musinnaan hin dalagu jechuudha amma haadha faaxee jalaa ol galchee hidhuun erga keessa taa'aa jira gootichi. Ererri jedha hundi keessanuu haadha warraa. Zubel qabxii keetu sifaar abbaa warraa riskii Zimbalatu. musinnaan haa kenname sanii magana si tursiisee bar musinnaan haa kenname magana si tursiisee. yaa rabbi addiiftara aziiza silkii chaarjii jedhaa fixixe baarii isin gubbaa kana teettee xabbartu bar Os Injilaa ati miti. tajaajilin qallaali yaa rabbi namicha isaan birrii harkaa fi xodoo jedhu uummanni ittuma jabaatu. TikTok University leenci taargeetii 50 achi ol buuna 100 goon akka inni hin cufneef 150 goon mana harkaa cufee fannee dhiif amma daqiiqan keessa Ishiin taargeetii kana hin cuftu. nutti hin kakaasin xiqqoo sun taphanna nutti hin kakaasin amma daqiiqaa 5 qabdanii daqiiqaa 5 qabdu. Allahu akbar haati faate ila fila argatte yeroo jalqabaatti faangoo argatte. Suusun sishii ta'u duddi kosiifaati yenee xibsi. Sanshaayiniin yenee xibsiin haala ajaa'ibsiisatiin haadha faatee Yenee damballaashi rabbi darajaa tanaa kenna. aangoo daqiiqaa takka hin geenye qabatte Aziizaa garuu summee qoy rabbi adiiti diqoo hafuura fudhadhaa qoymee gubbaa kana koree ba'allaa qoyme. Sun sishiiti yanaa galatoom dhugaa rabbi. jalaa fageessaa tirfiin haasa'e tirfiin haasa'e si jalaa Yaa fageessaa rabbii kee. qabdi. Dafee hafuura baafadhaa qoy. Faatee kun mana sireetiin bara aangoo qabatte aangoodha kun aangoo haasa'an malee hafuura Angoo fudhatu. bakka. Haati faatee aangoo Sun sishiiti yanaa. Thank you. abdiin duwwaa Oh my God. fatiin duwwaa. Yaa Rabbi Fatiyaa boochisi haadha faatee gammachiisi. Yaa Rabbi Fatiyaa boochisi haadha faatee gammachiisi yaa Rabbi. Yaa Rabbi waaqa aziiza mataa gubbaa na Poolisii barte galatoom. Kaisii adda Wallahi poolisiin qabaa yoomiyyuu yoo jiraate yoomiyyuu ati nan bochistu ati booy. Allah fatiyyeen dhibba takka argatte an dura isinitti dhiisaa aangoo namaatti hin bu'ina manni kun abbaa qabaa manni kun abbaa qabaa manni kun abbaa qabaa dhiisaa I isiniin jedhe miss you, thank you, Duniko. dhiisaa hin daffarinaa isiniin jedhe. Waayifaayin kiyya maaliif hoolaa tokko bilooku dida qoy. Narraa miyuutu godhime. Neetworkii Hoolaa kana nama kamiyyuu abbaa fedhe maan taane nama giiftara tuqu nama as keessa taa'ee tuqu nama ana tuqu nama waan faallaa haasa'u obboleessa kiyyoo ta'e liisi nama eegima isinii kenna isaa. obboleessa kiyya deemi uf barbaade uf jalaa badde uf barbaade. Of barbaade obboleessoo deebite of jalaa baddee isin jedhaati faate kaas jalatti waan hin taane dubbatte suni
Amma gaa daqiiqaa takka qabdanii haati faatee lammaffaa, Aziizan tokkoffaa, Fatiyaan dhibba takka qofaan sadaffaadha. Siiduunaa fi Abdiin daandii isaan fidaniin deebi'aa jiran. Qabxii hagana ga'u kanaan qabxii hagas geessu saniin jedhama gaa. Daqiiqaa takka qabdanii Aziizatti hin bu'inaa. Kun musinnallee naa kafalame ani isinitti himee jira. Yoo ta'ellee daqiiqa maangoo argattan sanitti afaan keessan qabadhaa haga gadi buutanii akkatti ilaala. Kokkolfi Aziiziyyee maal nyaara guurte? Yaa Rabbi Fatiyaa boochisi ana gammachiisi. Fatiyaan afaan jirtu kun dhibbuma takka illee taatas keessatti haftee dorgomtuu cimtuu taate. Poolisiin isii akkas hin dhageenye poolisiin isii hamaadha. Wallahi poolisiin jedhama. Allahu Akbar haadha baatee ta'e. Gadi buus. Eenyu as jira fayyisuudhaaf argamne as jiru. Gadi buus. Min አይነት ህዝብ ነው በእናት My name is Bosle. Policy kotti sherna. Allah fayyisu. Warri jala kana jirtan haadha faatee Bosle warri badi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gadi bu'i. Rakkattu. Ela Fatiha usjed. Fatiha jad. La أعوذ بالله باسم باسين تاون Aziizan 8,700 haati faatee 5,000 sadarkaa wal fakkaataa duraa duuban jirtan. Ani isinii. يسوع في أفان نقبني كان تقول ما قوتك والله تقول ما أنقر اللي بقوه مامتي This is funny. I respect for you قوتك. Angilippa. Fatiyaan kuloo ila poolisii isii aslaa'il. Fatiyaa jalan dubbadinaa. Poolisa qabdii isiniin hin jenneen. Fatiin poolisa بابورا qabdii. كنا خنرا جدا نير بريو بربادن طيارا هالو لاني ماكينة هالو لاني نونو بابورا بيرن تغري Is rakkattu deemasi. Daqiiqaa isinii qabu. I miss you. Thank you. Tokko jedhee jira. Badee haati faatee kun odoo viidiyoo banattee irra bareeda. Tokko. Lama. Ay Aziiza. Bakka ati mootiin Hadiza Amparaha. Jalisi. Waslaata baabura mililikiin dubbatta. Sadi. Garmaa mutola haadha ko. Haadhoo ko garmaa mutola. Afur. Shan jedhee jira. Shan. Jaha. Torba. Kolfi garmaa mutola. Torba. Saddeet. Sagal. Siiduunaaf Abdii Muktaar of qopheessa. Sagal jedheera. Sagal gisee sadii lakkaa'ee 10 jennaan. Maasalaaman. Sagal tokko. Lola qabau. Allah qorfidhaan qabu. Sagal tokko. Sagal lama. Sagal sadii. Sagal sadii. 10. Jabaadha. Abdiin hin jira ofii lubbuudhaan. You are here. Goota ko. Dhiiruna malee qabxii guddaan nam nambisu. Maalee gaariidha. Firri kee miliqee. Eloon kun fira qabdaame. ربي درجات نما نقول ندرقم والقلش Haayida dorgomtuu cimtuu taate namaa ta'e am sorry si dubbadhee ture iyyuu. Nama cimaa sii dhufe dhugaa. Nama cimaa sii dhufe. Nama danda'amu miti. Alright, jara kanan danda'u bilaashuma seeneeran. Haadha cafaa akkami? باجافا ويلكم from Minnesota Amma callisa. جرتا Kan isinii qaba. Nagaa koomentii wal gaafattanii mana kanatti aangoo osoo hin qabaanne wal dubbisuu seeran ala. Eegalee jira. Pirinsisiin duwwaadha. Heeloon duwwaadha. Qaqqabaa jee wanneen. Waan ofii duwwaadha. Fatiin duwwaa. Adinaan duwwaadha. Amma adinaan jidduu kanatti taa'ee taajjabaa ta'uun dirqama.
yoo namni buush godhu dhufe malee. Share the life share godhadha hiriyoota keessanitti qabxii jalqabaa eenyutu bakka taargeettii kana taa'aa bakka Aziizaa kana ta'a. Yaa bakki kuka Aziizatti jennee jirra. Bakka Aziizaa fi bakka Reedii kana eenyu ta'a. Haati Faaxee mootu aangoo marsaa lammaffaaf qabatanii deebi'anii xoorinata keessa turan jechuudha. Tasgabbaanii hin tolle aangorra tasgabbaanii taa'uu hin dandeenye. Tasgabbiin hin uumamne. Heeloon sheer godhadhu. Fatii sheer godhadhu. Adinaan sheer godhadhu. Aanufi sheer godhadhu. Aziizaa sheer godhadhu. Daqiiqaan keessan shanan keessaa tokko osoo namni tokko aangoon qabatiin taa'uu danda'ee jira. Yaa Aziizaa Rabbi jira mataan qabate. Ati mootii taa'aa hin beekamu. Kan kee kun hin beekamu. Namaan galu kan kee. Kanaaf mataan qabate Rabbi mataa osii haa qabu. Mataa osii qabuu danda'anii waan ofii akkasii hanga ammaa daqiiqaa 2 keessatti namni hin jiru. Amma kaa hunduu walirratti burraaqu. Musinnaa kennameef isani malee sila Aziizatti kolfuun amma ka. Sila waan ofiitti kolfuun amma ka. Sila Fatiitti kolfuun amma ka. Adinaanii fi sila waan ofiitti kolfuun amma ka.